بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، obboleeyyan keenya daawwattoota keenyatti xiqqaa على guddaadhaa khadiira dhalaadhaa akkasitti kanuu gartee asirraan arkaa jirte hundinuu agartee gabbuufatee irraa fayyadamu hundinuu agartee waan gartee karaa rabbii keessatti maaltu irra caala jechuudha barbaaduudhaaf gartee waa lamaa sadii wal yaadachiisuudhaaf daawwattoota keenya kanumaa jecha as dhufne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jecha obboleeyyan keenya qaalii fi jaalatamoo akkam nagaa fayyaa qabdan isiniin jecha asumaan anis dhiifama isiniin jecha gaaffii karaa obboleessa keenya kanatti itti dabarsuu fedheetiin bakka tana waliin argamne isinillee gartee bu'aarraa buufattan yoo rabbiin jedhe inshaallah izni raamanitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaani? Fayyaa. Alhamdulillah. Mee ati wanni si gaafadhu har'a wanni ardii tanarra caala waan dachee fi samii keessa jira tanarra caala wanni gaariin wanni qaaliin mee maali? Wanni qaaliin wanni laalaaf keessa maallaqa moo dhiiroo mana fooqiidha moo akkasitti firaashaa agartee kana rabballisanii takkuma lama gaafadhu ayaa gabaabumatti mee wanni ardii kana keessaa wanni qaaliin maali? maaliif kaa daawwattoota waa kana fadhaafin akkana jira. wanni kun kan qaaliin gartee Rabbiin qaalii gartee dubbatetti wanni qaalii yoo na gaafatte osoo lafaa fudhachuun ta'in osoo of keessa yaadee barbaaduun ta'in wanni nuu faayidaa qabaadha tarra qaaliidha jechuudhas na gaafattanii akkasitti wanni irra caalaa kan gartee bittakkeessa godhuu qabnu karaa rabbii keessattis irra caalaan wanni rabbiin akkaan gartee isii dubbatee gartee qaaleessee ilmiidha. Ilmiin tun akkaan waa hunda irra caalti. Namni gartee akkuma rasuulli keenya jedhetti sallallahu alaihi wasallam waan takka dalaguudhaan duratti beekuudha. Akkuma jedhette waan takka dubbachuudhaan durattis waan san beekuudha jedhe. Kanaaf nuti waan hin barretti yoo dalagne waan adda addaa shakkii adda addaa keessa buufattis. Shakkii fi Kanuma ilmiin waa hundarra caalaadha. Wanni beekanitti dalaganillee namatti hin ulfaattu. Wanni kun tashakkii hunda qalbii nama keessaafittu ilmiidha jeetii yaada. Kanaaf rabbiin hoggaa dubbatu والذين يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون warri ilmii qaban warri gartee ilmii barbaadan maas ilmii kana qabanii fi warri gartee wallaalaan akkuma taa'ee boonee kophee tarra qaalii qamisa karra qaalii suufa karra qaalii kaatu kana wal qixxaataa jedhe waliin qixxaatu kana jedhe rabbi izzaa jedhe nuti waan gartee hin beeknetti yoo wal ajajne nuti itti gaafatamu. Kanaaf daawwattoota keenya waliin baamu kanuma wanni irra caalaan ilmiidha jenne wanni irra caalaan ilmiidha eega jenne rabbiitu qaaleesse. Maaliif isin kun qaaleessee jenne jettanii na gaafattan wanni takka kan beekee dalayduu fi kan gartee shakkii wantaan dalaytu baay'ilama rabbii illeedha fi shakkisiiftee maaliif akkitti namni salaata hogga takka salaatee hogbii kan dhiisee akkuma bakka duumata na yaadachuu jibbuudhaan ammaas dhiisee kanumatti qalbiinsaa haruma duniyaa bichaa irraatee tanuma arki bichaa dalagee tan akka irraa dhiisuuf waan ilmiin beekiniif waan baay'ilama rabbii kana haqatti gartee rabbiin inna wa'adallaahi haqqan baay'ilamni rabbii dhugaadhaa kana beekuunu ilmi irraa sii dhufti. Kanaaf obboleeyyan keenya ilmi irra wal kakaasuu keessatti akkaan yaaddoonee dhufne ilmi kana keessatti dhiiraadhaan keenya xiqqaa guddaan keenya irratti haa wal kakaafne bakka jirrutti kara beekaa keenya yaane irratti haa wal kakaafne nismingaa ilmi waan qaaliidha bakka jirtan hundatti ilmi jabeessa beekota feetanillee jabeessa
kanaan isin daama gama sheeraa keenyatti isin mutee deebisee takaalama irraa isin yaadachiisuu ta'an irraa isin qaba kanaaf qaqasuudha qabdan yuba qalbii qabu. Kama qaala Allahu ta'ala sunni afrikin deemu beekamu. Kama qaala Allahu ta'ala Rabbi subhanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti waggaa dubbatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaatiin itti jedhu kun kiyya ergamaa kiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fama ilmi na dabale ji Rabbi kadhadhu jeemale way duniyaa kana bulee kiyya ilmi ya Rabbi na dabale ji na kadhu inni kasi qabu sunu jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya nuuf isinis ilmi jala qabutamnu nuufillee du'aa qabootan osoo isinirra beeknee namni miqaaluuf illee osoo inni jiru wal jaadachiisa balleekkoonni waloo kaan aayaa waan jiruuf kanaaf isiniin ka'uu barbaanne gammadaatti jaalala fi gammachuudha walirraa fudhanne jechuu abdii qabna. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkasii haafizuu anfusakum qabla an tuhaafizuu jedhe lubbuu teetina osoo duuti dhuftee sin qoran qoraddaa osoo duuti kanaaf obboleeyyan kiyya yaadaddaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya du'allee yaadaddaadha agartee waan gartee addunyaa gartee murtuu taate du'allee yaadaddaadha agartee ittiin gorfamaadha lubbuu teessan tana qoraddaadha. Haafizuu anfusakum qabla an tuhaafizuu osoo duuti dhuftee maalirra jirte asitti si qorattee si keessaa fuudhanii jaani atiif qorattee durii yoo si rooyne naafisiifis barbaachisaadha. Kanaaf obboleeyyan keenya waan gaarii teessanii fi dubaroon keessan hundaa kanaaf abdii qaba yeroo laalammaa kana gargaraas abbaa keessa laallataa saniif akkasitti hodoo keessa laalladhu yeroo tuqaaniidha barra yeroo akkasiitti fakkeesse